Kameraan kiyya kan Kairos Iskandariyaa to'atee jiru jechuudha. Kunoo isiin agarsiisa. Naatte naa meenezi qome. Yaa. Bakka hid gazi. Hid bakka wada Kairooyi. Yaa kameraan Kairos Iskandariyaa keessatti gadhiifame isa kana jechuudha. Amma ashamaa harka fuunee hordoftoota kabajamtoota jaallatamtoota Fu'aad Show jalatti argamtan nageenyi kiyya kabajaa fi jaalala bakka jirtan maratti isin bira haa ga'u jecha eeyyeen har'ammoo waan ajaa'ibaa isiniif qabadhee dhufeen jira. Maal gochuu qabdu? Fu'aad Show jabeeffadhaa. Kaameraan Fu'aad Shown waraabu akka addunyaatti hojii namaa tokkoon kaameraan kiyya funaanuu eegaluusaa har'a eegala. Kun paartii 2 isaati jechuudha. Paartii 1 isaa Kairos Iskandariyaa keessatti to'ateera jechuudha. Arrammoo lammaffata to'atee jira jechuudha. Maaltu akka uumamee fi maaltu akka jiru egaa akkuma beekamu gaashee keenya asirratti profaayilii argitanii turtan jechuudha. Aaddeefatiyaa fi gaashee saaqoo keenya jechuudha. Kuma beekamu kaameraan obbo Naayimar Fu'aad to'annoo jala oolchee jira jechuudha. Ammas paartii 2 Kairoo keessaa waraabee jira jechuudha kaameraan kiyya. Eeyyeen warri haaraa dhuftan subscribe godhachuun maatii keenya ta'a. Maatii dhugaa baaftuu ta'a. Maatii bashannanaa ta'a. Maatii jaalalaallee ta'a. Maal gochuudhaan? Subscribe itti kana gochuudhaan jechuudha. San booda wanti nuti gadhiifnu yeroodhaan isin bira gahaa jechuudha. Ulfaadhaa waan gootaniif galatoomaa. Warri ajjaa turtan immoo laayikii tuqaa. Ammuma kana laayikii tuqaala. Yoo isin didde immoo miila booksii keessa kaa'a. Booksii akka haala kanaan. Akkas. Teestaas itti bu'uu dandeessanii jechuudha. Mataadhaan guf hundasii ማለት ነው. Eejjee ሰበር ዜና አለ። ሰበር ዜና እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አንድ ሰበር ዜና ጉድ አለ ማለት ነው። ፈቲያኒ ፊ ወልደብዴ ፈቲያ ፊ ጋሼ አርቲስቲ ቤከማ አካ ዱንያቲ ሰደርካ ሰደፋ ቀበተሪ ጅረኑ ወቹዳ አርቲስቲ ቤከማ ቦይስ ሀቅ ጀደመኑ ወቹዳ ሰበር ዜና ካሜራ ነው ቦና የማርፎ አርቶ ወቴ ጅራይቹ ማልቱ አካ ኡመሜ ማልቱ አካ ማልቴ asmarratti kaameraa kollee fidee isinii wal barsiisee keenan isinitti himaa. Kaameraan kiyya kan Kairos Iskandariyaa to'atee jiru jechuudha. Kunoo isiin agarsiisa. Naatte naa meenezi qome. Yaa. Bakka hid gazi. Hid bakka wada Kairooyi. Yaa kaameraan Kairos Iskandariyaa keessatti gadhiifame isa kana jechuudha. Amma isinii wal barsiisuu waan fideefani malee imala isaa eegalee jechuudha kana booddeen. Eessa deemu? Kairos Iskandariyaa no ማለት federaala jechuun dhiqamna jechuudha. Loltuuwwan dhukaasa beekanu sirriitti leenjifnee gadhiifnee jirra jechuudha. Kanaafuu mee Naayimar kun loltuu dhiqabaa laata waan jedhu kana Kairos Iskandariyaa keessatti jechuudha. Loltoonni kun immoo halkan waan jabaa kennu buutu jechuudha. Yoo barbaadan immoo ajjeesu jechuudha. Kanaafuu mee loltuuni qabdaa warra loltuu kiyyaa wal isin barsiisa. Gotta naate katu tokko si agarsiisi. Haala kamiin akkatti rukuttu makiinaa keessanis nu agarsiisa. Indeet nu nagaru. Of course. Hojii gaarii hojjetaa jirtu. Dalagaa gaarii hojjetaa jirtu jechuudha. Kanaafuu hojjettoonni maamiltoonni ani qaxaree gadhiise jechuudha. Dubaayii keessa jiru, Suudi Arabiyaa keessa jiru, Kairoo keessa jiru jechuudha. Eeyyeen haala kanaaniyyuu nuuf waraabu jechuudha. Yoo didanis immoo yoo waraabamuu didan miliquu yoo barbaada jechuudha. Loltoonni kiyya dhukaasa itti bananii daaraa godhu jechuudha. Mee kottu qaba harree. Dhukaasa agarsiisi. Jala kan maal jedhee malee. Akkamitti akka daaraa godhu. Yes. Bakka. Eno kanaafuu dhukaasnis kaameraanis isinirra jira eeggadhaa jechuun barbaada jechuudha. Eeyyeen warri Kairoo akkuma beekamu Fatiyaa Mujaahidii rakkoo cimaa keessa akka jirtudha. Kaameraa kiyyarraa kan hin qaddaadhe jechuudha.
tokkoffaa irratti waa'ee Fatiyaa isiniif dubbachuun barbaada. Fatiyaa jechuun nama miidiyaa dalagachuuf dalaguudha malee isheen namallee duuriyyummaa waan adda addaa kana sagaagalummaa nama qabduu miti jechuudha. Sagaagalummaa kana waan akkasii keessaa nama quba qabuu miti jechuudha. Intalli kuni Mu'aaz kan jedhamu waggaa hadhaa jechuudha. Waggaa gahaaranitti fakkaata Kirooroskii dhuddee of ajjeesuudhaaf yaalii goote turte. Hundi keessan waan gurraa qabdan jechuudha. Unatim isiin nama jaalalaati. Yeroon akkana siin jedhu afqaarii sawnaat ማለት ነው. Nam tokko jaalatanii maqaa dhaamuun safummaan qabu. Safummaan qabu jechuudha. Garuu isa kana haadhatti galanii inni kunis namatti boodhe inni kun namatti boodhe daddarbaa oolurra tokko wajjin maqaa baduun haalaan miidhagaadha jechuudha. Andi maaf qar kibirnoo ማለት ነው. Kanaafu Fatiyaan haala kanaan miidhama keessa akka turte hundi keessan gurraa qabdu jechuudha. Osoo erga Mu'aaziin dhiiftee akkani kaameraamaaniin koon aqaddeetti jechuudha. Erga Mu'aaziin dhiiftee intallee kun jechuudha. Amma osoo nagaan taa'aa jirtu waan waggaa tokko ol ta'u akkasiin taa'aa turte jechuudha mucayyoon kuni. Mucayyoon kun nama seeraan jiraattuudha mana itti keessa. Garuu miidiyaa adda irratti sobdee namaa wajjin hin fakkeessu akka nama jaallatee midhaamni gootee miidiyaa ofii guddifachuuf ni dalagdi. Kun ragaadha waan ta'eef gara fuulduraatti dhoowwineerra kaameraamaanii keenyaan Fatiyaa kana booddee waan akkasitti argamnaan inni to'atamta jennee jirra jechuudha. Isii sirran deema jechuudha. Kana booddee dhuftee waan akkasii goona. Kanaafu yeroo ammaa kana Fatiyaan rakkoo cimaa keessa jirti yaa jiran. Jechuun miidhamni sii kunis itti deebi'ee jira jechuudha. An Kaayiroo Iskandariyaadhaa warra na daawwattanuuf jechuudha. Fatiyaan rakkoo cimaa keessa akka jirtu kaameraamaaniin koo qabee jira jechuudha. Fatiyaan dhengedda sababa Mu'aaz jechuudha. Sababa Mu'aaz. Kirooskii dhuddee of ajjeesuu yaaluunsi ragaa guutuudhaaf wajjin qabna dhageenyeerras jechuudha. Dhugaadha jechuudha. Arras garuu Isaaq Zeenuu intala kana akkasiin of fanniftu gochisiisaa jira jechuudha. Osoo waggaan gahin hamma immoo ajjeesuuf jechuudha. Egaa boo Isaaq yetakabbaruu Isaaq Zeenuu jechuudha. Ulfa ji'a sadii ol ta'e genne Fatiyaatti fe'amuun ragaa kaameeraa keenyarraa arganneedha jechuudha. Kaameeraan keenya waan cubbuu namarra hin kaa'u jechuudha. Wanti isin beekuu qabdan bakka kanatti soba se'uu dandeessu miti. Obbo Naayimar Fuwaad kaameeraan isaa cubbuun dalagu. Maaliif cubbuutu boruun irra kaa'ama waan ta'eef jechuudha. Kanaaf dhugaa irratti hundaa'een isinii ibsa jechuudha. Maa inni beektu yeroon akkana isin jedhu waa'ee sobaa cubbuu namarra kaa'ee haaloo naman baadhuwan namatti hin gammadu jechuudha. Maa inni beektu uffata kana uffadhee dhufuun koo maaliif beektu isin? Har'a sila uffata biraa uffadheen ture garuu kana uffadheen dhufee amma. Wanti kun anaa fi seenaa guddaa qaba jechuudha. Seenaa guddaa qaba. Kaayiroon salphattee daaraa taatee arguu sii waan an fedhuufi har'allee kunoo ittuma fufee jira. Daaraa ta'uun siillee jechuudha. Waan fokkuu waan salphinaa malee Kaayiroo keessaa dhageenyee hin beeknu jechuudha. Kanaafu tisheertiin kun anaaf kanaafan dhugaa irratti hundaa'ee dubbadha waan Kaayiroo keessa jiru jechuudha. Ammallee mana keetti akkan kaameeraa kaa'adhe beeki hundi keetu jechuudha. Hundi kee Kaayiroo keessa jiraattu. Ijoollee Jimmaas ta'e, ijoolleen Kaayiroo keessa jiraattu Jimmaas ta'e, ijoolleen eessaayyuu yoo taatan jechuudha. Ani kaameeraa isinitti kaa'adheen jira. Almiraachuun isin hin maaru jechuudha. Naayimar Fuwaad nuuf garaa jabaata Kaayiroodhaaf garaa jabaatattanii yoo yaaddani ngowwoomina dogoggortaniitu jechuudha. Maaliif gaafa kanaa jechuudha firri koo kana qofa ture gaafas jechuudha. Kanaafan isinitti hin laafu jechuudha. Isiniif garaan laafu jechuudha. Firri koo tisheertii kana malee hin jiru ture jechuudha. Isiin ijoollee Jimmaas mana keessa ciifteetuyyuu maa isa ta'u abiyyii deeggaree nu maaltu dhibee jedhaa turte jechuudha. Isiin ijoollee maqaa ijoollee biyyaatii jedhamtu jechuudha. Ormanaa wayyaayyuu isin ijoollee Jimmaatti keessa jiraattan naala abuukii sanaa jechuudha. Kanaaf kaameraan koo hudduu keessa deemee shiichi funaana jechuudha. Kaameraa maaliin koo jira kunoo argitee kaate jechuudha. Kanaafu Isaaq Zeenuu jechuudha salphina lammaffaa jechuudha. Salphina lammaffaadha kun. Jechuun biyya ofiitti godaanuun salphina tokko dhaqanii immoo salphachuun ammas salphina biraati jechuudha. Ijoollee durbaa jara kaanis ulfeessee jechuun kaameraa maaliin koo inni kan naa qabee jechuudha. Ammallee garuu ragaa irratti argatu malee kaameraa maaliin Fuwaadiin fudhatu jechuudha. Jara kaanis warra gada dubbadhe paartii waan jechuudha. Jaras ulfeesseera itti fe'eera jechuudha geenjira. Fatiyaan amma rakkoo cimaa keessa jirti. Isaaqoon guyyaa tokko Fatiyaadhaan wal bira gahu kaameraa maanii koo qabe. Guyyaa tokko jechuudha. Yeroo wal dhaqu simfuudha wallaahi siifan du'a jedhee kakkaa cimaa akka katee jechuudha. Fatiyaa kana akka amansiifate ragaan kaameraa irraa argane ni mul'isa jechuudha. Sana booda intala nagaadhaan onnee isii sila cabee taa'aa jiru dhaqee madaa lammaffaa itti
kaayee jechuudha haala sanaan amansiisee guyyaa lama sadiif wal bira gahuun isaanii ragaa kaameeraa keenya irraa arganneetu ni mul'isa jechuudha. Kanaafuu Fatiyaan amma ulfooftee jirti. Erga guyyaa lama bira gahee ka'ee waan kana ni dide akkuma amala isaa ijoollee bilookee fixa waan ta'eef ijoollee hojjetee ka'e hin bilooqa jedhan. Staayiluu no ማለት ነው. Staayiluu ስለሆነ Fatiyaas bilookee jira jechuudha. Fatiyaa yeroo ammaa keessa of ajjeesuudha yookiin mucaa kana baasu yookaan of ajjeesuudha jecha jettu murtee akkanaa murteeffattee jirti jechuudha. Yeroo ammaa kana qobaattis gatamtee jirti Fatiyaan jechuudha. Firaan qabdu. Maaliif innis silkiitti innis sin fuudhu jedheera mucaa baasi jedha isiinin baasu jetti አሁን ጦርነት irra jira jechuudha. ጦርነት ውስጥ ናቸው ማለት ነው። Fatiyaa erga siile namni mirmataa fi amma garuu babbaqatanii jechuudha intaroon mana keessatti akka miidhamaa jirtu kaameraamaaniin koo qabee jira jechuudha. Kanaafuu saaqzanu ulfa ji'a afurii akka itti fe'e ragaan kaameraa keenyarraa ni mul'isa jechuudha. Dheengadda dhukkubsattee mana haakimaa seentee turte ragaa qabna jechuudha. Ragaan keenya kunooti jechuudha. Kunooti. Mana haakimaa seentee Fatiyaan dhukkubsachuun si ragaadha isin gurraa qabdu jechuudha. Hoggudhattee maramtu ulfa ji'a afurii olii akka garaa keessaa qabdu doktorri itti hime jechuudha. Kaameraamaanii keenya to'ate jechuudha kunis. Kanaafuu waan Fatiyaanii fi inni yeroo duraanii walitti bu'an jechuudha. Yeroo inni addisii deemu jechuudha. Ulfeesseetuma ka'ee biraa sokkee inni kan biraatti jechuudha. Hamma immoo mucaadhaanii hin baafta malee mucaa hin baasu nan du'a malee itti Fatiyaan lolli jechuudha. Xoorinnet zaccinu. Ganaa tixafaallachuu እናንተ ከከዮች ገና ታልቃላችሁ ገና ወል ቀልተኒ ወል ፈንፍተኒ ወል ፍጡ jechuudha isin ija kooti rabbina agarsiisu jechuudha. Wal fixxaniinaan isin na agarsiisu jechuudha. Ani garuu isinii waliin jiraadha dhala. Isinii gadi osoo hin taane isinii waliin jiraadha. Akka keessaniif osoo hin taane akka rabbiif jiraanna jechuudha. Neymar Fuad akka rabbiif jiraata jechuudha. Kaayiroo kee Ameerikaa kee kustummii kee naala abuu akka rabbii jiraata. Akka kee taayee harka dhaltuu eegaan jiru jechuudha. Mind of the mind itti faranjiin yeroo dhufu. Kanaafuu Fatiyaa yeroo amma rakkoo keessa akka jirtu ragaan ni mul'isa jechuudha. Intala erga mu'aaziin dhiiftee nam tokkotti siqiin gurbaanni kun dhaqee dogoggorsee jechuudha. Haala kanaan garaatti guutee biraa deeme jechuudha. Amma Fatiyaan egaa lolli kuni ammallee walirraa fuudhamaa akka jiru Kaayiroo keessatti kaameraamaaniin keenya ni mul'isa jechuudha. Ammallee walii galtee irra hin gaamne jechuudha. Waan inni itti bahu paartii sirii isaa irratti isiniif qabadhee dhufu. Jechuun mucaan kun hin bahamoo hin ajjeefamamoo hin dhalatamoo saaqoon sila sin fuudha jedhee itti fe'e waan ta'eef egaa waan Fatiyaan jettu firdi beetiitti ni dhiyaatu. Firdi beetiinis immoo mucaa kana akkamitti gatta waan jedhu jaarsi jechuudha. Gidduu galuun isaanii yaadatamu. Kaameraamaanii keenya irraa qabanne sas jechuudha. Gidduu galee mucaan kun akka miidhamaa itti barreen giddaas akkana uffanniftee oolte of ajjeeftee oolte kirooloskiidhaan amma immoo uffanniftii waan taateef fuudhii jedhameeraan. Hin fuudhu akka jedhe kaameraamaaniin keenya kan nuun ga'e jechuudha. Gaashee akkam fuudhu jedheedha. Akkamitti fuuchuu dhiiftamaatti feete kaate. Kanaafuu intaloonni tuubii dhamarra hin gahin osoo furmaata irratti argitanii gaariidhaan jedhaan gama kootiin jabaattanii jechuudha. Warri firdi beetii jechuudha. Kaabineen achi keessa jirtu firdi beetiin ni jirtu giddu galeessi jechuudha. Kan itti isa kanatti sixxanu waan kana osoo mucaan kun hin ajjeefamin duunee banna malee gurbaan sun mucaan sun du'uu hin qabu jechuudha. Ani yoo isin dhiise rabbi isiniin dhiisu waan ta'eef jechuudha. Mucaa ajjeesuu jedhaartanu sana ilaa duunee banna malee ilaa Neymar Fuad du'ee badee kaanaan ajjeeftu malee jechuudha. Mucaan ji'a afurii garaadhaan ajjeefamu jechuudha. Ilaa na amanaan jedhe poolisii biyya Masrii keessa jirutti amala akka ta'etan akka mucaan sun hin ajjeefamne godha jechuudha. Annamaa miti Neymarii miti jechuudha. Kaameraamaaniin qodama baay'ee achi keessaa qaba jechuudha. Nama cima baay'ee qabu jechuudha. Birrii 500 qofaan akka daaraa isin godhuun beektan islaayyuu. Duriyoonni biyya sana keessaa nan beeka. Beektanii isin beektan. Ani garuu isin hin miidhu beektu. Miidhamuma keessan taa'ee ilaalutu ana ga'a malee. Ani isin miidhuuf hin yaalu yeroo baay'ee. Garuu mucaan kun ajjeefamnaan Fatiyaa keessaa du'een bada jechuudha. Eeyyeen garuu yeroo ammaatti firdi beetiin kaabinee adda addaa gidduu galuun isaanii ni yaadatamu. Akkuma kaameraamaanii keenya irraa fudhatte jechuudha. Eeyyeen maal gochuu qabdu sun immoo paartii sirii irratti isiniif qabadheen dhufa. Mucaan kun ni du'a moo gaasheen immoo intala ni fuudhu moo waan inni itti bahu paartii sirii irratti nu eegaa yoo umuriin jiraanne yoo fayyaa taane waan kana caalu siichi argina Kaayiroo keessatti jechuudha. Halkan gaarii.
atau malee warri haaraa dhuftan sabiskiraayib godhadhaa. Maaliif paartii sirii isaa akka dhufee boru isin bira ga'uuf jechuudha. Warri immoo haaraa warri dhuftanii viidiyoo kana daawwattan immoo laayikii tuqaa. Kaayiroos laayyuu laayikiin tuqan. Garuu viidiyoo kana immoo akka jara dhufanii dhaggeeffatan nan beeka. Nan beeka. Inaaftota jechuudha. Silas dhuftee yuutiibii namaan laaltu miti. Inni naafta waan taateef hamma garuu giddii kee dhuftee laaltu. Maaliif kaameeraa kootu hudduu keetti kaa'amee jira waan ta'eef. Kanaaf dhuftee jechuudha. Yaa Rabbi an keessan jira jettee jechuudha. Dhuftee ilaalta jechuudha. Laayikiin tuqxamti. Laayikii isa gada jedhu. Yoo barbaadde immoo dhiisii bahee akkatti dhiiftee baatu nan beeka. Laayikii tuquudha akkatti naaftu nan beeka jechuudha. Uummata Kaayiroo. Laayikii tuquudhaaf akka jirri naaf nan beeka jechuudha. Kanaafuu ijoollee koo laayikii nu tuqaa halkan gaarii.